Sharafa maallaqaa haala yeroo ammaa kana irra jiruun karaa baankiitiin wal qabsiisee sharafa maallaqa biyyoota hedduu qabadhee dhufee viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee sharafa maallaqaati jechuudha. Maallaqni karaa baankiitillee karaa hawwaalatillee waluma qixaa garaagarummaa birrii lamaa birrii sadii jidduu jira jechuudha. Karaa bilaak maarkeetii yookaan karaa gabaa gurraachaa jechuudha. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu baga jiraattanii kan alaa kan biyya keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda hundummaa keessanuu baga jiraattan isiniin jedha maay faamilii. Egaa hordoftoota kiyya garanumaan kallattimaan gara sharafa hawaalaa yookaan karaa hawaalatiin yookaan karaa baankiitiin jechuudha kan har'aan irraa dubbadhu. Garaagarummaa birrii lamaa yookaan birrii sadii guyyaa guyyaan jijjiirama karaa bilaak maarkeetiitiin maallaqni bakka tokko hin taa'u kanaafuu gad dhaabbataa hin qabu jechuudha. Garaagarummaa birrii lamaa birrii sadii qofaan garaagarummaa baankiitiin garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa nama kallattiinumaan viidiyoo jalqaba irraa hanga xumuraa nafaana tura isiniin jedha. Tokkoffaa Ameerikaa kana doolaar Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaatti yoo sharafame birrii 100 fi birrii 60 birrii 60 saantima 60 birrii tuqaa saantima 81 jira jechuudha guyyaa har'aa Juulaay 13 jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma riyaalli Suudii tokko karaa Itoophiyaa birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 42 tuqaa saantima 84 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma kan itti aanu immoo dirham Dubaay tokko jechuudha. Dirham Dubaay tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 43 fi tuqaa saantima 78 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma diinaarri Kuwaitii tokko birrii Itoophiyaa titti yeroo sharafamu birrii 500 fi birrii 19 fi tuqaa saantima 38 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma diinaar Joordaan tokko immoo karaa Itoophiyaatti karaa birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 22 fi birrii 200 fi birrii 26 fi tuqaa saantima 81 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma kan itti aanu immoo Qaxar riyaalli tokko birrii Itoophiyaatti yeroo manazaramu birrii 44 fi tuqaa saantima 18 sharafamee jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha Juulaay 13. Eegas kan itti aanu immoo ruubiin tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 2 tuqaa saantima 90 sharafama jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Guyyaa guyyaan gadi isinii dhiisa jechuudha odeeffannoo maallaqa sharafaa jechuudha. Ijipti paawundiin tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 3 tuqaa saantima 2 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma biyya Turkii tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu Turkii tokko jechuudha. Yeroo birrii Itoophiyaatti sharafamu birrii 3 fi tuqaa saantima 42 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Oman riyaalii tokko immoo birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 400 fi birrii 17 fi tuqaa saantima 85 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Egypt paawundiin tokko birrii Itoophiyaa 3 tuqaa saantima 2 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma kan biyyoota Yeroon tokko immoo birrii Itoophiyaa 183 tuqaa 73 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Egaa biyyoota hundarraayyuu haalli sharafni maallaqa gatii bilaak maarkeetitiin Ijiptiin riyaalii tokko Ijiptiin paawundii tokko 200
dhibba lamaa fi birrii 15 fi tuqaa saantiba 38 jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan ittiin oole. Akkasuma Bahareen diinaarri tokko birrii Itoophiyaa kan itti sharafamu guyyaa har'aa kana 400 fi birrii 26 fi tuqaa saantiba 67 oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana. Akkasuma Qaxarii miti. Birrii Iraaq tokko birrii Itoophiyaa inni baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Birrii Itoophiyaa 0 saantiba 11 jechuudha. Akkasuma kan itti aanu immoo birriin Ruusii tokko birrii Itoophiyaa inni illee baay'ee tokko gadi bu'aadha. Birrii Itoophiyaa 68 saantiba 68 jechuudha. Baay'ee tokko gadi bu'aadha inni illee jechuudha. Kan itti aanu birrii Suuriyaa. Suuriyaan paawundi tokko innillee baay'ee tokko gadi bu'aadha. Birrii Itoophiyaa 0 saantiba 12 sharafamee jechuudha. Akkasuma Indiyaan ruubiyaan biyya Hindiyaa jechuudha. Indiyaan ruubiyaan tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii tokko tuqaa saantiba 68 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma Austraaliyaan doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti yeroo sharafamu birrii 100 fi birrii 11 fi tuqaa saantiba 6 sharafamee jechuudha. Akkasuma Kaanaadaa doolaarri Kaanaadaa tokko karaa baankiitiin jechuudha. Karaa baankiitiin doolaarri Kaanaadaa tokko birrii 100 fi birrii 13 fi tuqaa 73 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma Chaayinaa firankii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa Juulaayii 13 jechuudha. Birrii 100 fi 98 tuqaa saantiba 86 oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa Juulaayii 13 bara 2026 kana fakkaata. Haalli maallaqa sharafaa ani isiniif qabadhe jechuudha. Kan guyyaa har'aa karaa baankiitiin sharafamu kana kan guyyaa guyyaan odeeffannoo yoo isinitti tole laayikii gochuun akkasuma warri haaraa sabskiraabii gochuun koomentii yaada keessan barreessaa itti isiniif fufaa jechuudha. Garaagarummaan hawaalaan yeroo ammaa kana al tokko 42 jirti yookaan bilaak maarkeetii jechuudha. Al tokko immoo fakkeenyaaf an Suudii jira. Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf turee jira 42 43 guyyaarra guyyaatti jijjiiramaa jira jechuudha. Garaagarummaa birrii takkaa lama birrii 3 garaagarummaa maalii fi gad dhaabbataa hin qabu jechuudha. Bilaak maarkeetiin yeroo ammaa kana baankiin waluma faana jira. Birrii takkaa fi 2 garaagarummaan isaa birrii takkaa fi 2 akkasuma har'aa yoo birrii takka dabalee borookaa gadi dheerri isaa guyyaa guyyaan jijjiirama hir'atuu fi jijjiirama dabaluu baay'ee hin qabu jechuudha. Ji'oota kana keessa birriin karaa hawaalaa yookaan bilaak maarkeetii baay'ee hin daballe jechuudha. Duraan birriin baankii baay'ee tokko gadi bu'aadha. Amma immoo bareeda jira jechuudha. Waluma faana jira birriin baankiitii fi birriin karaa hawaalaa waluma faana jira. 45, 46 yookaan 44, 43, 42 akkanatti deemaa jira jechuudha. Birriin karaa bilaak maarkeetii jechuudha. Nuti karaa bilaak maarkeetii ergachuu dandeenya. Akkasuma namoota karaa bilaak maarkeetiitiin ergachuu hin dandeenyeef immoo viidiyoon an dalage isa kana jechuudha. Namoonni hedduun maallaqa isaanii nyaatanii namoota hin beeknetti kennanii yeroo dhiiga booyaa jiran ni argama jechuudha. Akka itti dalagamee fidu immoo namaaf rabbitu walitti beekaa jechuudha. Kanammoo salphumatti namni yoo jala nama hin beeknetti hawaalaa kennanii birrii garaagarummaa birrii takkaaf lamaati jechuudha. Nuti hawaalaan ergachuu dandeenya. Birrii hawaalaan ergachuu dandeenya. Baankiilleen ergachuu dandeenya. Waluma faana jirti jechuudha. Birriin homaa garaagarummaa baay'ee takka hin qabu jechuudha. Duraan birriin baankii baay'ee tokko gadi bu'aadha.
Amma immoo waluma faana jira jechuudha. Durammoo kan gimmaashni birriin baankii gimmaashaa birriin hawaalaa immoo qixxee dabiliidha jechuudha. Amma immoo baay'ee tokko gadi bu'aadha. Of duratti yoo dabale immoo nuti maallaqa keenya hawaalalleen argachuu dandeenya, baankileen argachuu dandeenya jechuudha. Keessumaafuu namoonni nama hawaalaa irratti ergatu hin qabne karaa baankiitii yoo ergate maallaqa isaa hin cinqamu, hin yaadda'u, hirriba nagaa rafee bulaa jechuudha. Yeroo nama hin beekne kennatti immoo hirribni nama hin qabu haga maallaqni sun biyya namaa gahutti akkasuma immoo birriin karaa hawaalatiin yookaan hin tura yookaan immoo birriin hin jiru jedhamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa gisee garii birriin baankii hin jiru jedhanii tursiisanii jechuudha. Kanaaf hirriba nagaa rafanii buluuf immoo karaa baankiitiin ergachuudha jechuudha. Yoo hawaalaan dabale immoo karaa hawaalatiin ergannaa. Yoo hawaalaan baankiimaan wal qixa ta'e immoo karaa baankiitiin ergannaa jechuudha. Kana fakkaata haalli sharafa maallaqaa biyyoota muraasaadhaan isinii qabadhee dhufe. Itti fayyadama warroonni keessumaa hawaalaa nama itti ergattan hin qabne warroonni akkasuma madaamin isin didduu hawaalaa eenyutti ergita namatti maa ergita jettee nama shakkitu takka takka ni jirti jechuudha. Ergachuu dandeettanii yeroo ammaa kana karaa baankiitiin 42 irra jira jechuudha. Riyaalli Suudii tokko karaa baankiitiin 40